qarshii kee waggaa tokko harmee kee yaaluuttan fixe naan jedhe. Ani maqaan koo WQ'n jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Arsii Bahaa Roobee keessattidha. Barnoota koos hanga kutaa 5tti achumatti baradhe. Kaayyoon koo baradheen bakka guddaa ga'uu ture. Haa ta'utii garuu abbaan kiyya qarshii waan jaallatuuf barnoota kee addaan kutiitii biyya hambaa deemii naan jedhe. Ani lakki abbaa koo, ani kaayyoon koo barnoota kootiin bakka guddaa ga'uudha jedheen yeroon isan gaaffu dubartiin barattee bakka kamuu ga'uu hin dandeessu. Ollaa kanaatis naannoo kanaatis barattee bakka guddaa kan geesse an ija kootiin hin argine. Kan geesse hunduu yookiin ni heerumti yookiin immoo biyya hambaatti imalti naan jechuun abbaan kiyyaa barnoota kiyyarraa addaan na kutee gara biyya hambaatti akkan imalu na taasise. Anis nagaadhaan biyya hambaan ga'e. Haa ta'uutii garuu manni jalqaba irratti na gahe hojiin humna kootii ol natti baay'ata. Halkanii fi guyyaas akkan dadhabetti noola. Haala kanaan waggaa tokko ergan hojjedhee booda dubbiin na naasisu tokko biyyaatii dhagahame. Haati kiyyaa baay'ee dhukkubsattee hospitaala Adaamaa akka seentedha. Anii fi obboloonni koos lubbuu ishee baraaruuf wanta nurraa danda'amu hundumaa goone. Haa ta'uutii garuu dhukkubni haati koo qabamtee turte dhukkuba kaansarii ta'e. Dhukkubsattees torbee 2 booddee ani biyya hambaa kana keessa taa'een harmeen koo lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqochuun dhagahe. Biyya ormaa taa'es gaddi guddaan natti dhagahame. Dhukkuboonni garaagaraas narratti jijjiiramanii dabareedhaan wal narratuu jalqabanii. Dhumarrattis baay'ee fayyaan dhabe. Maadaamiin ani mana isaanii keessaa hojjedhuu fi ani siin dhukkubsachiisu moo akkanaa hojjettuuf hin si waaminaan jettee kontiraata koo addaan kutuun gara biyyaatti na galchite. Anis baay'ee dadhabee waan hin tureef harmeen koo duutee baatii tokko toon gaheen gara mana haadha kootti deebi'een jiraachuun eegale. Yeroo sana umuriin koo waggaa 14 ture. Nan yaadadha bara 2006 dhukkubni achitti na qabaa tures as gara biyyaatti na walfuun baay'ee na rafuu jalqabe. Abbaan kiyyaa meezoo tokko baasee guyyaa tokkoyyuu na yaalu. Akka namoonni natti himanis otuu harmeen kiyyaa yaala gahaa argatee fayyuu akka dandeessudha. Haa ta'uutii garuu abbaan kiyya qarshii baasuu waan hin jaallanneef mana yaalaatii qoricha biti jedhame hunda otoon bitiin hafee harmeen kiyyas yaala gahaa toon argatiin lubbuun ishee addunyaa kanarraati akka darbe natti himani. Anis abbaa kiyyaatiin baay'ee na dhukkubaa jira mana yaalaa na geessi jedheen yeroon isan gaaffu qarshii ati ergite hundumaa harmee kee fixe. Kanaan booddee waan ittiin si yaaluu hin qabu naan jedhee abbaan kiyyaa ana ilmoo isaatti dhukkuba koof garaa natti jabaate. Ani fayyeen nama ta'uu koorraa qarshii isaatu waan hundumaa irratti caale. Haaluma kanaanis rabbis na gargaaree rakkadheen otoo yaalan argate fayyee jireenya koo achuma abbaa koo bira fufe. Dargaggoonni garaagaraa yeroo natti dhiyaatan abbaan yaa baay'ee natti dheekkama. Akkan nama ol jedheen ilaalu fi mana kana keessaa gadi hin baanefis mana qaalluu yookiin mana toshaa warra moortuu bira deemees hojii narratti hojjechiise. Anis yeroodhaaf miilli koo takaalamee boquun kiyyas ol jechuu dadhabee mana keessatti hidhameen torbanoota muraasaaf jiraachaa ture. Kaayyoon abbaa koo akkanuma ta'een akkana future. Haa ta'uutii garuu amantaan koo musliima waan tureef rabbi dhiifama isaanii baay'isee ana garbittiisaaf dhibee koorraa akka hiikamu na taasise. Dhumarrattis eenyu maal akkana godhe namoonni du'aa naaf godhan yookaan immoo kadhata naaf taasisan waantan ta'e hundumaa tokko lamaan natti himani. Anis kanaan booddee abbaa kiyya bira jiraachuu qabu jedheen piroosesii jalqabeen gara biyya hambaatti ni male. Haa ta'uutii garuu ammas bakki na gahe mana gaarii ture. Turtii waggaa tokkos ergan hojjedhee booda mana sana keessaa bahee badeen mana gaarii fi maallaqa gaariin irra madame. Turtii booddees moobaayilii bitadheen toora sooshaal miidiyaatiin hiriyoota koon wal dudunee gale.
jaalata siyaada Ofi walargu firasha keeko amma situ salamata Akka carraa ta'es mucaa yeroo jalqabaadhaaf gaaffii jaalalaa karaa toora sooshaal miidiyaa na gaafateen anis itti dabbaramumaa fedheen gaaffii isaa tole jedheen deebiseefi innis kan jiraatu asuma Saawud Arabiyaa keessa ture. Haala baacootiin kanan jalqabe turtii booddee jaalallis mucaa kanarraatii na qabe. Maatiin isaas abbaa kiyyat niikaa ergatanii. Abbaan kiyyas utuu akkana na jibbuu akka inni itti tole jedheefi beekuu baadhus gaaffii isaanii tole jedhee deebise. Anaa fi jaalalleen koos niikaa hidhanne. Jaalalaanis waggaa 3 waliin jirra. Anis ofii kootiin mana ijaarradheen biyyaatiin hin qaba. Jaalalleen koos karaa mataasaa mana ijaarratee biyyaa qaba. Lamaan keenya iyyuu qofaa keenyatti qabeenya keenya hora jirra. Yoo rabbi'es baatii ji'a 7 booda gara biyyaatti gallee gaa'ila keenya ni raawwanna. Rabbi gaa'ila keessan gaa'ila isiniif haa godhu naan jedha. Harmee keefis boqonnaa kennu naan jedha. Ana obboleettii keessan WQ biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa to'ichaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi WQ biyya hambaarraa naaf ergite siniif dubbiseen ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya WQ biyya hambaarraa xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi jenna. Kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabina milkii gaa'ila isaanii fi harmee isheefillee Rabbi boqonnaa kennuu fi akka kadhattaniif kabajaan isin gaafadha. Xalayaa kanarraatii hedduu barattaniitu jedheen abdii guddaa qaba. Dhuguma abbaan kee dogongora kana hundumaa maatii kee irratti raawwataniiru taanaan balleessaa guddaa qabu. Maallaqarra lubbuu dhala namaatu caala. Maallaqni bor deebi'ee dhufuu ni danda'a. Lubbuun garuu takkaa baanaan deebitee hin dhuftu. Maallaqni hojii harka namaatiin kan dhufudha. Lubbuun dhala namaa immoo hojii harka waaqaan kan dhufudha. Kanaaf abbaan kee dogongora guddaa sirrattis haa ta'u maatii kee irrattis raawwataniiru. Haa ta'utii garuu Rabbi si gargaaree atis dhukkuba keerraatii fayyitee jireenya saxxaanu arguuf Rabbi si gargaaraa jira. Boris inuma si gargaara. Seenaan kee jireenya keenya keessatti abdii akka hin kunnee fi namni maatii keenya ta'e illee nu miidhuu akka danda'u kan nu barsiisudha. Nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture anis Gammachiis Tashoomeen jedhama. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u siniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa karaa teelegiraamii yookiin karaa waasaappii duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti addunyaa jirtan maraan Rabbi fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Turtii gaarii horaa bulaa. Salamata